Akkam jirtan lamaan sa'ana maalumaatii waatiin kabajamtoota aadaa wata Oromiyaa miidiyaa neetwoork OMN irraa oduu idilee galgala kana qabnee dhiyaanne isinitti himnaa oduu irraa kan isinitti himu ani Muhammad Fantaalleetiin. Dhaadannoo duudhaalee Hacaaluutti fufsiifne jedhuun badhaasni muuziqaa gosa 10 ol of jalatti hammatu maqaa awwaardii Hacaaluu Hundeessaa jedhuun qophaa'uusaa faawundeeshiniin Hacaaluu beeksise. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa guyyaa yaadannoo wareegama artiist Hacaaluu Hundeessaa waggaa tokkoffaa irratti kan hundeeffame yoo ta'u yaadannoo wareegama waggaa lammaffaa irratti ammoo taatee guddaa Hacaaluu yaadachiisanii fi duudhaalee isaa itti fufsiisan eegalchiisuuf akka jedhu beeksise. Awwaardiin Hacaaluu Hundeessaa duudhaalee yookaan leegaasii Hacaaluun yeroo lubbuun jiru qabu itti fufsiisuuf dhaabbate kan jedhu beeksifni faawundeeshinichi baase. Artiist Hacaaluu Hundeessaa muuziqaatti fayyadamuun kabajamuu mirga dhala namaa walqixxummaa fi haqaaf qabsaa'aa kan ta'e yoo ta'u badhaasni Hacaaluu Hundeessaa artistii qaalii yaadachuun cinaachi kaayyoon isa akka galma gahuuf shoora olaanaa ni qabaata jedhama. Awwaardiin Hacaaluu Hundeessaa jedhamu kun dameewwan muuziqaa adda addaaf waggaa waggaan dorgomsiisee injifattootaan ni badhaasama. Badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa jalqabaatiin hojiileen muuziqaa afaan Oromoo guyyaa Hacaaluu Hundeessaa wareegame Waxabajjii 29 hanga bitoota 31 hawaasa dhaqqaban akaakuu 10 dorgomsiisuun kan badhaasu ta'a. Akkaataan filannoo injifattoota sagalee hawaasaa fi abbootii seeraatiin yoo ta'u namni kamuu marsariitii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa keessa seenuun kaadhimamtoota filachuu ni danda'a jedhameera. Awwaardiin kun guyyaa yaadannoo wareegamuu waggaa lammaffaa artiist Hacaaluu Hundeessaa irraa eegalee kan kennamu ta'uunis ibsamee jira. Urgaitaanun qondaalonni olaanoon KFO imala galatoomaa fi marii diiyaaspooraa Oromoo Awurooppaa fi Ameerikaa jiru wajjin taasisuu jalqabanii jiru. Qondaalli siyaasaa Jawaar Mohaammed guyyaa kaleessa biyya Jarman magaalaa Nuurenbergitti hawaasa Oromoo wajjin marii bal'aa taasisee jira. Bal'ina oduu kana Siraaj sabaaf tumti himamu. Waan lamaaf hin dhufe. Tokkoffaa isin galateeffachuuf. Obbo Jawaar Mohaammed turtii waggaa lamaa booda guyyaa kaleessam hawaasa Oromoo diiyaaspooraa waliin Jarman magaalaa Nuurenbergitti marii taasiseetii jira. Imala galatoomaa jedhuun qondaalonni koongirensii federaalaa Oromoo olaanoon obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa gara Awurooppaa fi Ameerikaatti fuulleffachuu isaanii wal qabate Ameerikaa kaabaa dabalatee hawaasa Oromoo diiyaaspooraa waliin marii adeemsisuuf karoorfachuu isaanii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii gabaaseetii ture. Bu'uuruma kanaan kaayyoo imala galatoomaa dhugoomsuuf obbo Jawaar Mohaammed guyyaa kaleessaa magaalaa Nuurenberg biyya Jarmanitti hawaasa Oromoo galma guutuu waliin marii taasiseetii jira. Marii hawaasaa kanarratti obbo Jawaar sababa gurguddaa lamaaf imaluu kan hime yoo ta'u kan dura hawaasa Oromoo diiyaaspooraa haalota rakkisoo hunda keessatti qabsoo Oromoo cinaa dhaabbatee fi maatii qabsaa'otaaf deeggarsa taasisan galateeffachuuf akka ta'e hime. Waan lamaaf hin dhufe. Tokkoffaa isin galateeffachuuf. Itti aansuunis egeree siyaasaa Oromoo ilaalchisee adeemsa gara fuulduraa irratti kallattii kaa'uuf mariin barbaachisaa ta'uu kan ibse obbo Jawaar Mohaammed seenaa qabsoo Oromoo durii fi ammaa wal bira qabuun haasaa bal'aa taasiseetii jira. Lammaffaa kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuuf. Tokko wal galateeffachuuf. Mata duree waraana waliinii irraa gara nagaa walootti jedhuun hawaasa kan mariisise Jawaar Siraaj Mohaammed waltajjii gubbatti dhimmoota ijoo adda addaa kaasuun qabxiilee ijoo furmaata ta'uu malan jedhus akeekeetii jira. Hidhamtoota siyaasaa biyyattii keessa jiran hiikuun gara mariitti dhufuu qabxii jedhu kan akeeke obbo Jawaar Mohaammed waraanni biyyattii keessas dhaabbachuun gareewwan hawaasaa martis qalbii fi tasgabbii wal dhageeffachuun akka ka'umsa furmaataatti ibse. Ejjennoo koongirensii federaalistii Oromoo yaadama federaalizimii mirga ofiin of bulchuu ta'uu kan ibsu Jawaar Mohaammed fedhii hawaasa bal'aa keessummeessuun lafaa fi qabeenya ofii irratti aadaa fi eenyummaa ofiitiin buluun sabootaa yaadama koongirensii federaalistii Oromoo ta'uu dubbate. Dhumarrattis tokkummaan diiyaaspooraa Oromoo bu'uura tokkummaa fi abdii hawaasa miskiina biyya keessaati kan jedhe Jawaar Mohaammed wal jaallachuu wal dhageeffachuu fi wal danquu dhiisuun siyaasa keenyaafis hawaasa keenyaafis hedduu barbaachisaadha jedhe. Waltajjicha irratti xiinxalaa siyaasaa obbo Yaayyaa Bashir daayireektara olaanaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii obbo Mohaammed Abdoosh dabalatee namoonni adda addaas argamaniitii jiru. Hawaasni Oromoo diiyaaspooraa biyya Jarman bakka bu'uunis waldaaleen hawaasichaa obbo Jawaariif badhaasa adda addaa kennaniitii jiru. Waltajjii marii kana gubbarratti haasaa kan taasise daayireektarri olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii obbo Mohaammed Abdoosh Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dogoggoruu qabsoof siyaasaa Oromoo ta'uu himuudhaan bara kana keessa siyaasni miidiyaa hin qabne milkii hin qabu jedhaniitii jiru. Dhumarrattis hawaasni diiyaaspooraa Oromoo miidiyaa ijaa fi gurra uummataa ta'e Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii bira akka dhaabbataniif yaamicha taasisaniitii jiru.
Shawalixaa fi horroo gudurootti waraanni bilxiginnaa manaa fi qabeenya uummataa hedduu biddaan gubaa jiraachuun dhagahameem. Shawaa bahaa aanaa Fantaalletti hongeen hammaate jiraattotaa fi beelladoota irratti gaagama guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni himatanii bal'ina oduu kanaa kunuuti. Roobii darbeem godina Shawalixaa aanaa Ilfataa ganda dirree bareedaatti manneen qonnaan bultoota Oromoo obbo Daboo Hirphaa, obbo Darajjee Hirphaa, obbo Dhufeeraa Dabalaa fi obbo Warqinaa Gashoo yoo gubatan barii gaafatti aanu immoo gandam ambaltaa godeetittis mana nama obbo Shifarraa jedhamu biddaan barbadeessuu jiraattonni himan. Manneen qonnaan bultoota Oromoo badii tokko malee waraana bilxiginnaatiin gubatan kunneen qabeenya guutuu waliin waan jalaa gubataniif maatiin namoota kanneenii dahoo jireenyaa dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraachuutu himame. Oduma wal fakkaatuun tibbuma darbe kanam godina horroo guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannati ganda biqiltuu Qidaamee jedhamutti waraanni bilxiginnaa manneen jireenyaa uummataa dukkaana yookaan suuqiiwwanii fi mankuusa midhaanii garaagaraa cabsanii seenuun qabeenya uummataa saamuun konkolaataa waraanaa ooraalii tokkotti fe'atanii deeman jedhu jiraattonni. Kanneen saamuu hin barbaanne fi saamichaaf hin mijanne ammoo ibiddaan barbadeessaa akka turan maddeen keenya naannicharraa qunnamne ibsanii jiru. Akka maddeen keenya jedhanitti waraanni bilxiginnaa akka waan diinaa lolanii weeraranitti qabeenya uummataa saamaa turuu fi namoota gandicha keessatti argaman ammoo reebicha hamaa ergarraan gahanii booda mana hidhaatti guuraa turan jedhu. Oduu birootiin hongeen aanaa Fantaalletti mudate hawaasa rakkoo cimaaf saaxileeraa jedhu jiraattonni. Aanaa Fantaallee gandaa Faatee Leedii dabalatee gandoota hedduu keessatti waraanni mootummaa PP manneen jiraattotaa sababa shankoora mancaaftaniif ibiddaan barbadeessaa jiraachuu jiraattonni himan. Hawaasni Karrayyuu fi Ituu sababa hongee bunaatiif gandoota aanaa Fantaallee hedduu keessaa buqqa'uun beelladootaaf baala shankooraa barbaachamu naannawa warshaa sukkaara Mataaraatti godaanee jira. Bakka qubatanitti ammoo waraanni mootummaa qabeenya mootummaa balleessaa jirtu jechuun goojjoo isaan reef ijaarratan ibiddaan jalaa barbadeessaa jiraachuu odeeffanne. Sababa gogiinsa cimaa mudateetiin gandoota dheebitii haroo qarsaa fi ilaalaa qararrii keessaa jiraattonni buqqanii jiru. Loowwanii fi re'een danuun sababa bunaatiin lubbuu dhabanii jiru jedhu jiraattonni. Gogiinsa fi hongeen mudateem haala kanaan yoo kan itti fufutee horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee gaaga'ama kana caalu mudachuuf deemna jechuun sodaa qaban ibsatanii jiru. Godina Harargee Lixaatti dargaggoota fedhii isaanii malee humnaan gara waraanatti guuruun hammaatee itti fufee jira. Aanaa Dobbaa raddoota garaagaraatti dabballoonni mootummaa dargaggoota gowwoomsanii kaan dirqisiisuun gara waraanaa oofaa turan. Amma immoo hawaasa bal'aa hongee fi qaala'insa jireenyaatiin beelaaf saaxilamaa jiru gargaarsa isiniif kennina ilmaan keessan raayyaa biyyaaf kennaa jedhanii itti qoosaa jiru jedhan maddeen OMN'f yaada kennan. Gochaan kun kan raawwatamaa jiru aanaa Dobbaa Raddaa Ibsaa Baatee jedhamu keessatti ta'uu kan himan jiraattonni uummata beelee walitti qabanii gargaarsa fudhattu ilmaan keessan galmeessa jedhanii itti qoosuun kaadreen bilxiginnaa kun diinummaa humna biyya bulchaa jiru ifatti kan mul'isudha jedhu. Godinaalee Harargee lamaanittuu mootummaan bilxiginnaa tooftaalee adda addaa fayyadamuun ilmaan hiyyeessaa gara waraatti guuruuf akkuma karoorfateef itti fufetti jira jedhu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qunname. Gabaasni kanneen Mohaammed Treen. Oduu keenya xumuraatiin pirezidaantiin Seenegaal fi dura taa'aan gamtaa Afrikaa Maaki Saal marii pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin taasisaniin sababa lola Yukireeniin hanqina midhaan nyaataa Afrikaa mudataa jiru ilaalcha keessa akka galchan hubachiisan. Gabaasni Associated Press qabatee bahe akka mul'isutti dura taa'aan gamtaa Afrikaa Maaki Saal gara Raashiyaa imaluun magaalaa kibba Raashiyaa Sochi jedhamtu keessatti waliin mari'ataniin dureen gamtaa Afrikaa fi Senegaal Maaki Saal Afrikaa waraana Raashiyaa fi Yuukireen irraa fagoo jiraattus miidhamtoota diinagdee waraana kanaatti jechuun dubbatanii jiru. Sababa waraana Yuukireeniin qaala'insa uumameen biyyoonni Afrikaa miidhamanii jiru. Afrikaa keessatti qamadiin nyaataaf oolu parsantaan 40 Raashiyaa yookaan Yuukireen irraa kan dhufu yommuu ta'u pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin gama isaaniitiin biyyi isaanii yeroo kamuu Afrikaa cinaa akka dhaabbattu dubbachuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Baatii Eblaa keessa dura taa'an dhaabbata mootummaa Alliance for a Green Revolution in Africa kan AGRA kan ta'an obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny waraanni Yuukireen gama gatii midhaanii boba'aa fi xaa'ootiin Afrikaa keessaa dhiibbaa uumaa jira jechuun dubbatanii jiru. Biyyoota 36 keessatti uummanni miiliyoona 90 beelaaf saaxilamus eeranii jiru. Maddi kan Associated Press ture siraa isabaabtu qindeesse. Daawwattoota keenya OMN irraa oduun dileen irraa faqanidhaan kana fakkaataa qophiiwwan OMN itti fufuu
fayyar qada.